Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Sagaleen bilisummaa Oromoo dambalii gabaabaa meetir baandii 19 kiiloo heerzii 15,420 irratti jimaataa fi dilbata galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 8 walakkaatti afaan Oromootiin roobii ammoo galgala sa'aatii 8 haga sa'aatii 9tti afaan Oromootiin wal duraa duubaan qophiilee dabarsuu amma jalqabama. Kun sagalee bilisummaa Oromootiin. Guyyaa ashamaa harka fuunee akkam jirtan dhaggeeffattoota keenya. Qophii keenya raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo guyyaa har'aaf jenne qabannee isin dhiyaannee jirra. Sagantaa kana beeksisuudhaan kan isin faana turu an Shumburaa Odaa yoo ta'u, akkuma beekamu sagantaan keenya kan jalqabaa oduudha. Oduutti aansuudhaan addunyaa kanarratti irra caalan namni kan itti wal lolu kaayyoof yookiin jaalala biyya isaatiif jedheeti. Akkasuma kan faayidaaf yookiin dirqamee lolaaf bobbaafamus ni jira. Murni bilxiginnaa uummata keenya kan manaa fi bakka hojii isaatti ajjeesaa oolu xiqqaannan humna addaa waraanaa geessee kichuuwwan ilmaan haadha hiyyeessaa ficcisiisaa jira. Kun ammoo uummanni Oromoo tokkummaadhaan ka'ee falmachuu fi diddaa isaa mul'isuu waan hanqateef diinni ilmaan isaa gola keessaa humnaan butee ibiddatti naqee ittiin aangoo isaa tifkata. Dhimma kana irratti qophii mata duree duula humnaa fi du'a kasaaraa jedhuun qindaa'e oduutti aanee isiniif dhiyaata. Xumura sagantaa keenya irratti ammoo godina Jimmaa onoota garaagaraa keessatti dargaggoota humnaa fi goomsan adda addaan qabanii gara mooraa leenjiiwwan waraanatti guuraa jiran ilaalchisuun afgaaffii jiraataa godina Jimmaa waliin goonetu isiniif dhiyaata. Jalqabaa haga xumuraatti nu faana turaa jechaa kallattumaan gara oduuttan isin dabarsaa itti dhiyaadhaa. Irra deebiin akkam jirtu kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kan dhaggeeffachaa jirtan raadiyoo sagalee bilisummaa Oromooti. Amma dabareen kan oduuti oduu waliin an Moosisaa Nagaasati. Mootummaan qulqullina barnootaaf xiyyeeffannoo hin laanne qulqullina qormaataan eega jechuun balaa dhaqqabsiise. Dubbiin barattoota Oromoo bara kanaa qormaata biyyaalessaa kutaa 12ffaa akka fudhataniif haala baay'ee rakkisaan walitti guurramanii hedduu ulfaatuun bal'inaan kan gabaasamaa jiru yoo ta'u, iddoodhaa gara iddootti balaa garagaraan haga lubbuun ba'utti miidhamaa jiraachuun ibsameera. Eenyuma kana godina Arsii fi Jimmaa irraa gara yuunivarsiitiitti imalaa kan turan balaa konkolaataan akka miidhaman dhagahameera. Sababa neetworkiin hin jirre balaa wal fakkaatan iddoo garagaraatti uumamaa jiraatus gabaasuun hin danda'amne. Gama biraan oduun galgala kanaan yuunivarsiitii Naqamtee irraa bahaa jiruun akka mul'isutti yuunivarsiitii Wallaggaa keessatti nageenyi kan hin jirree fi barattoonni hedduun gaaga'ama garagaraatiif akka saaxilamanii jiran ibsame. Oduun kaleessa ba'e akka ibsutti Laaqana irratti barattoonni nyaata summaa nyaatan 2 battalatti hoggaa du'an kaan gara mana wal'aansatti geessamuu isaaniitu hubatame. Kaleessa galgalaa reebichi akka turee fi barattoonni dhiphina keessatti akka kufanii jiras maddeen keenya achi ibsaniiru. Haalli moorichaa dhiphataa waan ta'eef waan jiru sirnaan adda baafachuuf ammaaf rakkoo ta'eera. Mootummaan qulqullina barnootaaf xiyyeeffannoo hin laanne qulqullina qormaataan eega yaada jedhuun barattoota akka midhaanitti konkolaatatti fe'uun karaan butuchee qorqalbii isaanii miidhuun gamatti balaa lubbuu baasuu fi qaama hir'isuu irraan gahaa kan jiru ta'uu hubatameera. Kabajni ayyaana Irreechaa iddoo garagaraatti itti fufe. Calaqqee sirna gadaa fi tokkummaa Oromoo kan ta'e Irreechi guyyaa har'aa Amboo dabalatee iddoo garagaraatti kabajamaa ooleera. Sirni kabaja Irreechaa bara kanaa ukkaamsaa sirna mootummaa bilisiginnaa jala jiraatus guyyaa har'aa Buraayyuutti malkaa Teetee, Sabbatatti malkaa Gafarsaa, Ambootti hora Amboo fi kan kana fakkaatanitti kabajamaa ooleera.
Haaluma wal fakkaatu baroota hedduuf sirnoota darbaniin dhorkamee kan ture irreechi malkaa qilxuu Joobiraa aanaa Qimbibiititti argamu guyyaa har'aa saaqamee irreeffatameera. Irreecha malkaa teetee irratti dargaggoo Dajanee Muluu Dirribaa waraana mootummaa rasaasaan rukutame. Guyyaa har'aa jechuun onkololeessaa 9/2022 waraanni mootummaa dargaggoo Dajanee Muluu Dirribaa jedhamu sirba warraaqsaa sirbiteerta jechuun erga uummata keessaa humnaan baasanii reebanii booda dhukaasa itti dhukaasuun miidhaniiru. Dargaggoo Dajanee Muluu hanga oduun kun qindeeffamutti lubbuun kan jiru ta'ee gara mana yaalatti geeffamuu isaa hiriyootni isaa himaniiru. Akkuma beekamu mootummaan Baltsiginnaa irreecha Finfinnee irratti dargaggoo tokko reebichaan ajjeesuun isaanii ni yaadatama. Egaa oduun yeroo kanaaf qabannee dhiyaanne kanumaati. Qophiilee keenya hafan wajjin turtii gaarii. Egaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi daawwattoota keenya kanneen karaa toora raadiyoo fi intarneetaan nu caqasaa jirtan sagantaan raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo akkuma itti fufetti jira. Akkuma jalqaba isin beeksisuuf yaale mata duree duula humnaa fi du'a kisaaraa jedhuun qindaa'e oduutti aanee akka isiniif dhiyaatu isin beeksiseen ture. Kunoo itti dhiyaadhaa. Duula humnaa fi du'a kasaaraa. Addunyaa kana irratti irra caalaan namni kan lolu kaayyoo yookaan jaalala biyya isaatiif jedheeti. Akkasuma kan faayidaaf yookaan dirqamee lolaaf bobbaafamus ni jira. Seenaa sirnoota impaayera Itoophiyaa keessatti kan humnaan dargaggoota gara adda waraanaatti dulcheessaa ture Dargiidha. Dargiin yeroo aangoorra turetti humna waraanaatiin akka addunyaattu beekamaa ture. Lola humnoota hidhatanii isa lolanii caalamaa dhufuu isaa gaafa hubatu humnaan dargaggoota ukkaamsee adda waraanaatti ergaa ture. Baroonni Dargii irra caalaan isaa lola keessoo fi alaatiin beekama. Bara Ziyaad Baarree Somaaliyaa bulchetti Itoophiyaan sirna Dargiitiin bultu adoolessa 13 bara 1977 hanga bitootessa 23 bara 1978tti baatilee 8 fi guyyoota 2 lola cimaa lubbuu kumaatamaa galaafatetti waliin turan. Sirna Haile Sillaasee gara booda fulbaana 1 bara 1961 irraa eegalee hanga caamsaa 24 bara 1991tti walabummaa ishee labsattutti waggoota 29 baatii 8 fi 7 Eritiriyaanis Dargii bara aangoo isaa guututti lolaa turte. Addi bilisummaa Oromoo fi addi bilisa baasaa uummata Tigraay TPLFs humnoota jajjaboo sirna Dargii lolaa turanii fi dhuma irra isa kuffisan keessaa hangafoota. Keessattuu Dargiin lola Eritiriyaa EPLF waliin godhaa ture keessatti dhaadannoo Eritiriyaa cituu irra mormi keenya cituu wayya jedhuun uummata kakaasee gara leenjii waraanaatti galchaa ture. Sunis humna isaa dadhabsiisuu fi faffacaasuu irraa baraaruu hanqannaan dargaggootaa fi ga'eessota humnaan ukkaamsee gara adda waraanaatti guuraa ture. Haati ilmoo boossee geggeessuuf dirqamte. Keessattuu ilmaan Oromoo fi uummattoota kibba empaayiratti kumaatama hedduun lakkaa'aman kanneen qaamota wal waraanan illee maqaadhaan adda baafatanii hin beekne gammoojjii Eritiriyaa fi Tigraay keessatti dhidhimanii hafan. Dargiin maqaa Itoophiyaa diigame irraa baraaruu jedhuun barcuma of jalatti tikfachuu lubbuu dargaggootaa fi ga'eeyyii kuma dhibbootaan lakkaa'aman ficcisiisullee kufaatiin isaa hin hafne. Lolli sun lubbuu dhala namaa fi diinagdee biyyaa nyaate malee sirna Dargii bara baraan hin jiraachisne. Warra biyyaa fi bilisummaaf lolaa turanis kaayyoo isaanii irraa hin hanqisne. Eritiriyaan caamsaa 1991 walabummaa ishee labsattee biyya taatullee dhaaba waayila ishee ture kan aangoo Itoophiyaa dhuunfate TPLF waliin wal waraansatti seente. Caamsaa 1998 irraa hanga waxabajjii bara 2000tti daangaa Tigraay fi Eritiriyaa gidduutti lola jabaa taasifameen
dargaggoonni Oromoo fi saboota cunqurfamoo 100,000 caalan gammoojjii baaddimmee fi Sooranaa keessatti lola isaan hin ilaallannee fi kaayyoo hin qabneef dhuman. Lola kana irratti TPLF, EPRDF, dargaggootaa fi ga'eessota addatti ammoo milishoota humnaan adda waraanaa geessaa turte. Lolli kun waggoota lamaaf haala hamaa taheen geggeeffamaa turus lolli qabbanaawaan hanga bara 2018tti ittuma ture. Ammas bifa jijjiiratee ittuma jira. Murni adda bilisa baasaa uummata Tigraayin gammoojjii Tigraay bakka Adet jedhamu keessatti bixxilame waggoota 27f ergamaa fi turuun qabsoo fi dhiiga qeerrootiin aangoo dhuunfatee abbaa isaa waliin wal loluun waggoota lamaan darban lubbuu dargaggoota 60,000 itti gabbaraa jira. Waraana bilisummaa Oromoo waliinis waggoota afran kana guutuu walitti fufiinsaan lola ulfaatatti jira. Lola kanneen irratti humna isaa fixataa deemuun humna haaraa duubaan itti leenjifataa deemuuf waan rakkateef dargaggootaa fi daa'imman umriin isaanii waggoota 15 gadi Oromiyaa mara keessaa humnaan ukkaamsee mooraa leenjii geessuun baatii 2 qofa leenjisee adda waraanaatti ergaa jira. Manneen barnootaa, manneen hidhaa fi daandii irraa butamuun ilmaan hiyyeessaa humnaan dulsifamanii irbaata rasaasaa ta'utti jiru. Daa'imman hamaa fi tolaallee qajeellotti addaan hin baafatin rasaasaa fi dhukaasa meeshaalee gurguddaatti oofuun dhiigni ijoollummaa isaanii akka bishaaniitti akka jigu, lubbuun isaanii akka ba'u, yeroo malee qaama hir'atanii karatti akka hafanii fi ba'aa hawaasaa akka ta'an gochuun yakki murni bilxiginnaa raawwatee fi ammalleetti jiru suukaneessaadha. Akkuma dargii maqaa Itoophiyaa diigamuurraa baraaruu jedhuun ummataa fi dargaggoota kakaasee dirree lolaatti geeffachuuf carraaqaa ture. Murni Abiyyiin durfamus maqaa tooftaa kanaan milkaa'uuf dinnaan humnaan dargaggootaa fi daa'imman qabanii ibiddatti naqanii akka qoraaniitti bobeessanii ittiin aangoo ofii tikfataa jiran. Oromiyaa mara keessatti addatti ammoo godinoota Harargee lameenii fi godina Jimmaa keessatti taateen kun bal'inaan raawwatamaa jira. Ilmaanii fi firoonni kaabinootaa garuu milishaa fi waraana ta'anillee gara adda waraanaatti ergamaa jiran. Aangoo kaabinootaa kana tiksuuf ilmaan qonnaan bultootaa fi horsiisee bultootaattu dhumataa jira. Ilmaan Oromoo jumlaan karaa irraa qabamuun hidhamanii dirree waraanaatti guuraa jiraman. Dureeyyiin ilmaan isaanii mallaqa guddaa kaffalanii yoo baafatan, ilmaan hiyyeessaa garuu dirree lolaa dhaqanii dhumuu malee filannoo biraa hin qaban. Gidduu kanas barattoota Oromoo qormaata seensa yuunivarsiitii fi yuunivarsiitiilee keessatti qoramuuf deeman murni PP humnaan ukkaamsee mooraa leenjii waraanaa geessaa jira. Murni biltsiginnaa uummata keenya kan manaa fi bakka hojii isaatti ajjeessaa oolu xiqqaannaan humnaan adda waraanaa geessee kichuuwwan ilmaan haadha hiyyeessaa ficcisiisaa jira. Kun ammoo uummanni Oromoo tokkummaadhaan ka'ee falmachuu fi diddaa isaa mul'isuu waan hanqateef diinni ilmaan isaa gola keessaa humnaan butee ibiddatti naqee ittiin aangoo isaa tikfataara. Ammas falli jiru tokkichi uummanni Oromoo tokkummaadhaan ka'ee fincilee sirna dhiiga ilmaan hiyyeessaatiin daldalu kana buqqisuudha. Dargaggoon Oromoo kaayyoo qabsoo bilisummaa Oromoof hiriiruu fi finciluu qaba malee usee mana taa'ee hanga humnaan qabame lubbuu isaa diinaaf gabbarutti eeguu hin qabu. Mana keessatti taa'anii du'a eeguunis ta'ee teessoo diina ofii tiksuuf humnaa fi gowwoomsa adda addaan dirree waraanaa geeffamuun dargaggoota Oromoof gahuu qaba. Gowwoomsaan mindaa yookaan mallaqaanis lubbuu ofii bakka bu'aa hin qabne balleessuunis waan hin malle. Dargaggoon Oromoo aarsaa fi wareegama kasaaraa diinaaf baasu kana gara qabsoo bilisummaa Oromoo fi walabummaa Oromiyaatti jijjiiruu qaba. Kana gochuuf ammoo qeerroon Oromoo dursee kaayyoo kanaaf wal gurmeessee ka'uudha.
walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo'ee gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo'ee gaafa tokko nama saambulee. Akkaada babbaan qabne dhidhiitamne hanga yoomitti jiraannaa gabroomne akkaada babbaan qabne dhidhiitamne hanga yoomitti jiraannaa gabroomne tokkummaan kaane hafoorsine fincilee lollee ba'aan kun hunduu nurraa jita yoo bilisomne tokkummaan kaane hafoorsine fincilee lollee ba'aan kun hunduu nurraa hafa yoo bilisomne. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo'ee gaafa tokko saba saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo'ee gaafa tokko nama saambulee. Dukkana tilkaan baase nuujiniine ifaan nurraa fagaate dimbiriire dukkana tilkaan baase nuujiniine ifaan nurraa fagaate dimbiriire ekeraatti yeenu naasise nuri faasise Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Ekeraatti yeenu naasise nuri faasise Oromoo ilmaan abbaa tokko gargar babaase. Maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo'ee gaafa tokko nama saambulee maaluma sabni Oromoo walii galee fincilee lolee maal qaba diinaa samoo'ee gaafa tokko saba saambulee. Qabsoo Oromoof kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii qabsoo Oromoof kan wareegamanii roorroo alagaa diddaaf fandumanii walqixoo lallabaa jiru bakka jiranii garaaf lageen bosonaa faroo eessa jiisanii walqixoo lallabaa jiru bakka jiranii garaaf lageen bosonaa faroo reeffansiisanii. Godina Jimmaa onoota garaagaraa keessatti dargaggoota humnaa fi goomsa adda addaan qabanii gara mooraa leenjii waraanatti guuraa jiran ilaalchisuun afgaaffii jiraataa godina Jimmaa waliin goonetu dhiyaataa itti dhiyaadha. Duraan dursa maqaa dhaggeeffattoota sagalee bilisummaa Oromootiin guddaa galatoomii eenyu siin jedhu maqaa kee? Abdii Ahmad. Tole Abdii Ahmad godina Jimmaa irraa kan naa bilbiltu. Mee haalli godina Jimmaa yeroo ammaa maal fakkaatti?
haalli yeroo ammaa gadi bahanii ol galuun baay'ee hamaa ta'e. Baay'ee fudhannee jirra. Baay'ee namni nagaadhaan gadi bahee nagaadhaan manatti galaan jiru. Doorsisatu jira. Ijoollee sabiyyii biddeen qabatanii fedhiidha jedhanii dhahaa jiru. Baay'ee ijoollee dubartiin keenya gabaadhattee galuu sodaataa wanni afaanuma dandeenye himachuudhaaf baay'ee intinii jennee jira. Olleen keenya qabee jira. Akka miidiyaa adda akka nu uummataan nu geessanu. Ilaa maaltu jira amma fakkeenyaaf yeroo adda addaa godina Jimmaa kana gaafa kaasanu muummichi ministeeraa Dr. Abiy Ahmad godina sana waan ta'eef godinni sun ammayyuu nagaa qaba. Namni ajjeefamaa jiru, namni buqqifamaa jiru, roorroon irra gahaa jiru jedhanii odeessu. Inni kun hagam dhugaadha? Nagaadhuma kan hin qabne biyyuma keenya namummootuma jashatiin shororkeeffamaadha. Kan waa tokko dhufeenitti namni san nagaan isaneedha jedhamee nama nagaa shororkeessuu deebi'anii uummata nagaa shororkeessuu malee wanni jabe hojjetaaran ofumaaf shororkeessaaran malee waa tokko qaamni dhufee shororkeessaaru hin jiru. Ofumaaf hojjetanii biizinasii taasifatanii itti fayyadamaaran. Namni kaasaa jirutti Jimma sababa Dr. Abiy Ahmadiin nam tokkoyyuu miidhamaa hin jiru. Isaan warra aangoorra jirudha yeroo ammaa. Du'aatiin Oromoo bakka biraa isaaniin ilaallatu. Waan bakka biraa kanaaf immoo hin rakkatan isaan mootummaa deeggaruu jedhu namoonni. Akkaataa kaasaa jirtutti immoo isinis akkuma namoota biroo akkuma godinoota biroo hiraaraa jira uummanni Jimmaa, uummanni godina Jimmaa akkuma naannoo biraa rakkachaa jira. Isa kana akkam jettame ati? Akka godina keenya rakkina caalaa kan godina kamuu caalaa rakkataaru keenya malee hin jiru. Gadi baanee daldalaa hin jiru. Doorsisa guddaatu nurra gaara. Nageenyuma kan jedhamu hin jiru. Ati yoo jaraa wajjin teessee gadi yoo kophaa deemte ati shakkamaadha bara. Nama akka kootti katamaa keessaa nama na teessisuu didani ati shakkamaadha jedhani dur kana taatee jedhan biyya wayyaanee kana taate ati yoomuu kana jireenya nama hundarrattu kana ofaadhaan yoo waajjiraan kennine shakkamaadha. Shaneedha. Shororkeessaadha. TPLF wanni jarri namatti laxafaan jedhu akka godina keenyaa wanni shororkeessumayyuu jiru. Kaan of kabachiifateera. Nu harka duwwaa waan jedhuuf ittuuma shororkeeffamaarra malee waa tokko godina biraa haasa intiniitu jira malee akka keenyaa caalaa wanni shororkaaru hin jiru. Tole fayyaa ta'e amma immoo kaleessa dheengadda odeessi immoo gara sanarraa nu dhufaa jiru. Namoonni lola naannoo kaabaatti lolame irratti madaa'anii jedhanii kara godina Jimmaatti madoon isaanii guuramaa jira jedhu. Har'umaayyuu xiyyaaraan akka dhufanidha. Hospitaalonni guutanii kiliinikoonni namoota dhuunfaallee akka waan kanaaf tajaajila kennaniif dirqamni itti laatamaa jira jedhama. Kana akkamitti quba qabdu? Uummanni kanaayyuma gungumaa haasaa walitti adeemaa deema. Ani ijaan arguudha bosiisa uummanni haasa'u nan dhagaa isaa fi dhaabbiyaa dhafeessa jedhamu siisamu mana biraa nan dhagaa. Inni kun amma uummanni itti haasa'aarudha. Waan namni hundi dhaga'aarudha. Tole kan biraa immoo namoota ijoollee dargaggoota Oromoo akkuma ati jalqaba irratti naa kaastee gowwoomsanii gara adda waraanaatti guuraa jiru. Akkuma durri isa bara dargii beeraawii jedhanuun kan wal fakkaatu kaleessallee konkolaataan hedduun fe'ee bahee magaalaa Jimmaa keessaa jedhu. Akkami waan kana quba qabdaa? Nan dhagaa odeeffannoodha. Amma dheengaddaa bareechee atuutu gisee jirti nama dubartii sa'aatii 12 irratti nama ifaan galaa jedhanii hadda nama qabnaa godina addaa hunda keessaa baqatee dhufee godini keenya himatame aanaatu godina keenya himate isin keessa dhokatee jira ijoolleen jedhanii isa jarri taabima wajjin nan dhagaa ture isa jarri haasa'anu dhagaa waan as keessa jirtu haadha fi qabne gidduudhaan fuuneen jennaa waan baqatee as keessa jirtu haasaa namni sin dhagaa ishi hojjetamaa ture. Namni qabamu kun namootuma magaala sana keessa jiraatan yeroodhaan gara mana isaanii hin galleedha moo nama bakka biraa dhufanidha? Ganda sana keessaa yoo ganda sanatti qabamta kan ganda wal dabarse ala fuula haaraa kanuma jedhu barree nama hin beekne qabxuma jedhani.
Amma hojjetaa akka gandaatti akka baadiyyaatti immoo hojjetaa qofa funaanaaran ijoollee miskiina dandeettii hin qabne giddiin qabanii fiisisanii qabanii hin ilaalaara uummannis kana qabaara inni dhaggeeffataara. Mee gaafiif deebisan keenya osoo hin xumuriniin duratti mee walumaa galatti haala amma jiru kana furmaatatti gochuudhaaf maaltu godhamuu qaba jetta? Kana furmaata gochuudhaaf tokkummaadhaan dhaabbannee haqaan dhaabbannee uummannis nu dhagee uummanni adda biraas miidhamaadha. Godina Jimmaa jedhame malee inni hojjetaaru Jimmaa miti. Uummanni biraa kan ta'uu qaba. Sababa Jimmaa ta'u uummanni keenya biyya Arabaatiif maatii keessa kan deemu kan miidhamaaru uummatuma Jimmaati. Maqaa kana baannee kana nu kun bakka bu'u mata Jimmaa bakka bu'u hundi isaa uummata Jimmaa waan bakka bu'eef uummanni biraa isa kana nu baruu qabaa. Isa kana dhageessisuu qabdu jenna akka ta'e. Xumura irratti mee dargaggoota akka kan keetii kanneen gowwoomsamanii gara mooraa waraanaa geeffamaa jiraniif maal jettaaniin dhaamsati qabdu? Dammaqaa jedhaan waa tokko dammaqaa waan uummata keessaniif ta'u malee waan uummata keessaniif hin taane biran dhaabbatinaa jedhe kan kana hubannoo kennaafi. Tole jiraata godina Jimmaa magaalaa Jimmaarraa haala yeroo ammaa magaalaan Jimmaa fi godinni sun keessa jirtu gabaabinaan haga tokko nuu ibsiteetta. Gara fuulduraatti immoo akkasuma deebinee waliin yaafanna. Hadhaaf nagaa. Hayyee nagaanaaf ta'a. Terang ya hidano zinara atin dufin na dufe sidada ya hiyo alala ida terang ya hidano zinara atin dufin na dufe sidada ya hiyo alala Aduga barbada behegara murate ambili summa saba iga isa karinte inji pandon tetuma aini kitu galate itifu fi falmate Terang ya hidano zinara atin dufin na dufe sidada ya hiyo alala ida terang ya hidano zinara atin dufin na dufe sidada ya hiyo alala Dubbachuun dhiisu dadhabullee jiraachuu dhibee daraatu meerra hin fedhu mirgargaachuu yeroo na obbajjiifte hagarraa nan dabsiitu amma lubbuun too jirtu.
Hidhatarraan yaa hidhannoo zinaara yaa hidhannoo zinaara atiin dhufin naatu dhufee si laala yaa hiriyoo alaala. Hidhatarraan yaa hidhannoo zinaara yaa hidhannoo zinaara atiin dhufin naatu dhufee si laala yaa hiriyoo alaala. Sikota har'aaf loolu ka'ee lubbuu ifiira anti dagabrumaati didee roorroo afeera roorroo jalaa ikkaasu karaa kee qaxxaamura dhufee si duubaan jira. Hidhatarraan yaa hidhannoo zinaara yaa hidhannoo zinaara atiin dhufin naatu dhufee si laala yaa hiriyoo alaala. Hidhatarraan yaa hidhannoo zinaara yaa hidhannoo zinaara atiin dhufin naatu dhufee si laala yaa hiriyoo alaala. Suurratti nama qunnaamu maara injifadheerra taaru anis muradhe gaara lubbuu haqaan cabsiine ijjisaa dhaagayraara mirgaan galuu qabnaarra.
Gaan kabajamtoota dhaggeeffattoota fi du'attoota keenya qophiin raadiyoo sagalee bilisummaa Oromoo har'aaf qabannee dhiyaanne asumatti xumuree jira. Qophiilee keenya biroo hafan waliin turtii gaarii isiniin jennaa torban gaarii isiniif haa ta'u.